fasti qabe. Ndulloome. An kan jedhu gaaffii si gaafadha. Mucayyoon gadda si bira dhuftee maal keedha? Maal kiyyatitti fakkaatti? Obboleettii moo intala keetaan waan isaa sirriitti wannoon taane diitteeli abbumarraa nuyi dhagaa jedheen. Wallahi mbeko inni kun obboleettii jedha inni kun intala beela jedha inni kun intala isaati jedha namuu homatti fakkaate yaade. Ani immoo kan namaa namanne waan si dhibu. Gaafan akka carraa asiluma argee asilumaan gaafadha jedheen. Maaltu amanuu si dhooge? Jechuun waan miidiyaa ilaa waan afaan abbaarraa hin dhageenye waan namni natti mun dhaga'u. Eshi. Kanaafan si gaafadha abbaan dhimmaa siidha waan ta'eef akka obbolummaatti immoo waan ati jettee na fudhadhaani intala keetii immoo obboleettii keetii. Biiftuu ati akkamiin ilaalta? Intala keeti. Kunoo ka doktorri amanati maaltu amanuu si dhooge? Tarii sirraa dhageessee ta'a. Kaan amma mee sirraan dhageenya sidii waan miidiyaa kanaa inni nama nu beeke waan abbaarraa ta'e malee. Isii gaafatta ka? Amma tos atillee as jirta. Nama biraa gaafatu irra hidheensi gaafadhee bara. Ati namni kun hundi amanee wanni kophatti ati shakkitee amanuu diddee fi umrii kiyya xiqqaadha moo anatu dhachuu hin dandeenye moo maali? Maaltu si shakkite uummata kan hunda keessaa kophatti? Dhachuu hin dandeessi jechuuf kun seenaan qixxeen dhiiraa si bira jirti. Mucayyoon kun ammoo fuula kana dheengadda gaafa simattu warri kaan obboleettii jedha warri kaan intalaa jedhani. Anoo maal jedhe? Waan ati jetteen dhageenye dhugaa dubbiidhaaf kanaaf amma face to face waan si argeefani adduma baastuuf si gaafadhe yoo obboleettii kee taates yoo mucaa kee taates dhumni isaa gammachuudhuma siif gammannaa maashallaa jechuurraan kan hafe waan jennu garuu mucaa kiyya hangafa. Waaw shakkeen ture beektaa baay'uma si fakkaata. Achi abbaa soddaatiin akka baji. Rabbi siif haa guddisuu amma atu amma booda lalaali dubbiinis ijjannaanis dhaabbiinis teessoonis akka qabdi beeki kana booda soddaatti itti dhufa. Soddaa soddaa dhufa. Soddaan baay'atee bar guyyaa sadirraa koo hundumatu poosta tokko. Dhugaa baay'ee namatti tola baga rabbi kanaanis si gahee ammallee umurii kee dheeressu siif immoo haa guddisu. Ijahamtu irraa siif haa qabu. Soddaan natti baay'ate amma. Hin baay'atu maaloo adaraa rabbi hin baasin miidiyaatti. Kamitti gurguree kamiin dhiisame hundinuu jaartii kee jedhaa poostata daa'ima. Ta'ee bakka hundaa fuudhee shamarran kana dhalchuu namni hundi natti soddoomuu barbaada baay'isee. Lakki bakka hundaa fuutee dhalchoo osoo hin ta'in kan nuti jiran kun iyyuu si ga'anii isaan nuti kunuu qaaliidha beeki. Laala yoo xiqqaate shamarran sagal biraa dhalchuu qaba dhugaa. Maal daldala gaggeessuudhaaf immoo kuisemti waan soddaa gaarii. Daldala gaggeessuu osoo hin ta'in kaayyoon kiyya silaa jaartii 11 fuudhuuf umriin na deeme dulloome shamara 11 dhalchee amma 2 qabaa sagal itti dabalee 11 kutaa Oromiyaa 11 akka soddaa kiyyata. Yaada gaariidha garuu egaa torbaa waliin ta'aare. Amantaan agafurii moo aga meeqaati biiftu kan eeyyamu? Afurii eeyyama miti. Afurii maaree afuriin sun yoo lama dhalte 8 ta'a haati seenaa takka yoo irra eebite 9 11 ta'a lama hin jirti kun. Qabeenya Biyaanti yoo lama dhalte jechuudha. Qabeenya ijoollee kan ittiin guddistu jiraareen jedhe. Warra kenna barri warri biyyaa ilmoo rabbii guddisaa jedhituma waggaan dhalchanii maa shimalli tabdiisatuyyuu uummanni rafee mulu jenne ifate. Inni duri ka amma jireenyi qaala'ee miti barna inni lafa amma dur baadiyyaatti yeroo jireenyi gaarii. Qophoo fi bane rabbii itti yaada bole ani dhalchuu qofa bakka kana booda. Hin dandeessa. Yookiin shamarran waa qabdu irraa dhalchata akka biiftuu sana fa'aarra guguddoorra.
Biiftuu Kanuma irraa isaanii guddisuu danda'a. fuula irraa lama biiftuu irraa lama haadha faaxa irraa lama jaha. Meeqaan naaf? Lama sirri. Yaa Rabbi Alfeeti. Sadii sirri. Akka dhiileetti dabal. Sadi maalidhe? Ja'a warra amma jiranii lama 8 11 miti kaayyoon kee. Doktor biiftuu irraa lama oodhalche haadha faaxa irraa lama oodhalche kuula irraa lama oodhalche meeqa jahami? Keerin 8 mi? Seenan 9 mi? Laati 8 ta'anii sadii siyaafaa sadan sanammoo gad. Haati seenaa tokko itti dabaltu. 9 ta'a. 9. Lama siyaafaa jechuudha. Lamaan saneen dura ajare. Kaayyoon kee Oromiyaalee kutaalee Oromiyaa 11 sanirraan turre akkamitti immoo nama iddoo tokkorraa mula. Kaayyoon kee Oromiyaa kutaalee 11 Oromiyaarraa tokko fudhachuudha ture kaayyoon kee garuu amma garuu lama deebisaa irraa bara gandumatti deebistee naannessitee galchite. No. Kaayyoon kiyya bakka fedhe faranji irraa iyyuu haa dhalu Oromo irraa iyyuu haa dhalu kaayyoon kiyya ganda hundatti sodaa ta'udha. Akkas siyaa gargaaru rabbi. Yaani ijoollee shamaraa 11 argatee kutaa tokko keetuu barbaada jechuudha. Eessayyuu argatu inni. Taatu Oromoo si guddisa jabaadhu. Rabbi naa guddisa. Rabbi gaditti immoo uummatuma keessa si guddisa. Ilmoo rabbi guddisa. Namni guddisuu. Gaariidha jabaadha. Waan hundaafuu siif gammanneerra haga kana dhossitee mucaa guddistee. Keeriyaan osoo manuun argin guddattee hagana geessemi osoo mucaa qabaadhee kam sudaamattiisan. Hin qabduumaa? Osoo amma hin guddatuufi daa'imaa mi mucattiin gana waggaa 16. Hin guddatuufi.